Itoophiyaa keessatti akkamittiin qaama saalaa garaa garaatiin gaa'elli gaggeeffamuu danda'a? Raawwatu yoomiyyuu. Akkamittiin immoo manni ciffaraa yookiin kaafteeriyaan kan jedhamu banamuu danda'a? Raawwatu yoomiyyuu. Hin ta'u mootummaa Itoophiyaa kana waan barbaadde godhuu qabda. Waan barbaadde irratti murteessuu qabda. Akkamittiin nurratti raawwata nurratti? Biyya Itoophiyaa keessatti akkamittiin raawwata? Kun ta'uu hin qabu. Uummanni Itoophiyaa in iyyanna, in dubbanna. Amma lubbuu keenya nu keessaa bahutti duubatti hin deebinu. Xiqsiin nuuf taa'e waan jiruuf wangeela irra macaafarra quraana irrallee ni jira. Dubbisuu dandeessu. Seera Lewwotaa boqonnaa 20 lakkoofsa 13 kaastanii. Namni dhiira duukaa ejjee yoo ajjeefame mataa isaarra barbaadama dhiigni mataa isaa jedhameera. Kanaaf egaa namni kamiyyuu shamarri tokkos akkasuma shamarra duukaa yoo ejjite argitanii jirtu. Xiqsiitiin taa'ee jira. Akkamiin raawwata kun? Akkamiin raawwachuu danda'a? Akkamiin biyya Itoophiyaa keessatti baankiin daldala Itoophiyaa uummata keenyarraa fayyadamee uummata keenyarraatii jijjiiramee akkamittiin uummata keenyarratti bineensa hafuuramaa gasha? Uummanni keenya baankiin isaa kun akka inni guddatu akka isaan galii argatan godhe. Oolmaa kana noolleef baankii Itoophiyaa Nigdi Baankiif. Itoophiyaan Nigdi Baankii akkamittidha kan inni osoo pilaanii isaanii osoo karoora isaanii beekuun inni warra Sodoomiif Gomoraa hojjetan karoora isaanii osoo beekuu biiroo tokko isiniif hin kenna jedhee waadaa galuuf. Kaafteeriyaa tokko isiniif hin kenna jedhee kan inni waadaa galuuf. Doolaara kennameefi ciffaraa akka kanaa biyya keenya keessatti caffarsiisuufi akkasiin caffaraa biyya Oromaa keessaa caffaramu gara biyyaatti nu fiduufi hin ta'u hin mormina. Nuti hin mormina amma dhumaatti. Addunyaan kun gara dhumaatti nurratti geessisuu adeemsisaa jiru jechaadha. Kanaaf baankii Itoophiyaan akkamittiin Hayaat Ejensii kan jedhamu kanaaf warra qaama saalaa garaa garaatiin biiroo kana keessatti kaafteeriyaa kana keessatti ni eeyyamama jedhanii karoora baafataniif nan kenna jedhee yaada. Kaafteeriyaa kilaasii tokko nan kennaaf jedhee akkamittiin dubbata? Maal jechaadha kun? Wanti baay'ee natti tole qaamni seeraa Finfinnee keessatti yeroo kana warroota wantoota akkasii raawwatan warra dhiiraaf dhiira shamaraaf shamara wanta akkasii raawwatan yoo argitan dawwalaa nu beeksisaa jedhanii jiru. Lakkoofsa 99 irratti dawwaltanii beeksisuu dandeessu. Viidiyoo kana hanga xumuraatti yoo ilaaltanii shamaraaf shamara Itoophiyaa keessatti tiiktookeroota kan ta'anii kan viidiyoo tiiktookii irratti hojjetanii icciitii guddaa tokkotti na bira jira. Viidiyoo kanatti aansisiniif hin gasha. Kanaaf hanga xumuraatti ilaaluu qofaadha. Egaa caffaraan kuni biyya Oromaa keessatti kan ta'aa jiru shamaraaf shamara jechaadha. Maal jechaadha? Maal gochaa jiru kuni? Kun dhahicha maalii nu dhoosisuufi? Kun battalumatti Sodoomiif Gomoraa abiddatti roobse. Abidda nurratti roobsuuf jarri kun. Uummanni nurraa iyyee, uummanni nurraatii akka tokko ta'ee dubbatee ba'ee dhaqee boor mootummaa bira ga'ee akkuma amma mootummaa bira ga'ee mootummaan dawwaltanii beeksisuu dandeessan jedhee tokkoo isaanii irratti amma ermichaan yookiin immoo murtoon fudhatamutti duubatti waan jedhan isinitti fakkaatu. Kanaaf ammayyuu hin geenye. Ammayyuu sagaleen keenya kana qofa miti. Kanaa ol ta'uu qaba. Osoo iji keenya ilaalu, osoo agarruu, osoo lubbuun jirru biyya keenya keessatti kun hin raawwatu. Raawwachuu hin danda'u. Sababiin isaas safuu dhabu. Sababiin isaas waaqa duukaa walitti nu buusa. Kanarratti uummanni aarsaa kaffaluu qaba. Kan nuti aarsaa irratti kaffaluu qabnu kanarratti. Boor amantii dhiisaa akka isaan hin jenne ragaa maalii qabna nuti? Boorummoo amantii barbaadee waaqessaa, amantii barbaadee waaqessuu dandeessu jedhanii ammoo akka biyya keessa hin gashine maal beekna nuti? Kana duratti turistiitiin daawwannaatiin biyya keessa seenna jedhanii naan danda'amuu fi didee mormaman. Amma garuu maallaqa sababa qabaniif Itoophiyaawwiin rakkoo waan qabnuuf rakkoo keenya ilaalanii maallaqa kana baankii Itoophiyaadhaaf investii xifii 3-4 kennuudhaan hoteela irraa fudhatan. Hoteela kana immoo akkamiin kennaaf maallaqaaf jedhe baankiin Itoophiyaan daldala baankii Itoophiyaan gaafatamuu qaba. Itoophiyaan Nigdi Baankiin gaafatamuu qaba. Maal yaada akka kenneef? Namni pilaanii tokko osoo hin ilaaliin hin kennuuf. Namni mana kiraayii taraa tokko namatti kireessuu iyyuu maal keessatti hojjetta? Maal keessatti raawwatta jedheen gaafata. Kun garuu osoo beekanidha. Kanaaf nuuf gaafatamuu qabu isaanis. Viidiyoo kana laayikii gochuun dagatiina.
sheerii gochuun dagatinaa. Xumura irratti isinitti agarsiisa. Viidiyoo argaa jirtu viidiyoo icciitii kana ilaalaa. Tiktookeridha lamaan isaanii. Asitti kennaa kan jedhamu sana kennitiifi gaafa dubbiin bade happy birthday jedhuudhaan uffata isheen uffattee jirtu argaa jirtu tiktookeriin kun. Giiftii isheen kenniteef silaa zuumii gootanii dhaabdanii ilaaluu dandeessu. Uffannaa isheen uffattee jirtu 69 nama jedhamu. 69 waa'ee isaa yeroo biraanan dubbadha. Nama seexanaaf sagadudha. Nama seexanaaf sagadu lapheetti baattee jirti. Kun maal ta'a yoo waan biraa uffatte kanarraa kaasee humna ishee mormaanii garuu immoo akkamitti qalabatii kennitiif shamara tokkoof akkamiin qalabatii godhaaf maal jechaadha kun? Gara kamitti nu deemsistu isin? Abidda nurratti roobsuuf ta'ee walii sun itti nu geessaa jirtan hin beeknu. Irraa deebi'aa. Itoophiyaawwiidha nuti safuu qabna. Wayinii kaawwattan happy birthday kabajjan quufni gara kamitti akka nama geessisu hin beeknu nun. Qalabatii baastee argaa jirtu qalabatii kennuufiif maal jechaadha? Abbaa warraan ishiidha moo haati warraa ishiidha? Indeet kamitti ta'a kun? Waan nama qaanessu argaa jirtu viidiyoo argitee saalfataa jirti. Are Waaqayyo sinaa balleessu. Kun hoteelli sun osoo baname achi keessatti immoo maal raawwatu jettanii yaaddu? Sammuu keessan keessatti maal raawwatu jettanii yaaddu osoo hoteelli sun baname? Irraa deebi'aa. Irraa deebi'aa kana booda dhiigni keessan mataa keessaniif ta'a. Argaa jirtu mootummaa keenyattidha kan qastii likkita kan hin qabee jiru. Mootummaan keenyatti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Dubbachuu qabu. Callisuun qaban waa'ee uummataa. Uummataaf ta'anii yoo ta'e uummataaf dubbachuu qabu. Harrayyuu booriyyuu sagalee ta'uu qabna nuti. Ofiifi kun mataa keessaniif laayikii godhaa. Uummata hedduu bira geessisaa sheerii godhaa. Viidiyoo kana hanga xumuraatti immoo ilaaluun keessan bu'aa guddaa qaba. Sababiin isaas hiriyoota keessan bukkee akka gahuufidha jechaadha. Xumura irratti viidiyoo tokko isinitti agarsiisa. Viidiyoon kun maalidha? Kan baay'ee na gammachiisedha. Bakka nan ajjeesaa. Wattaaddarradha. Natti tole. Nan ajjeesaa. Natti agarsiisaa jedhe. Viidiyoo kana sinin dhaggeeffachiisa. Warra kana mormoo osoo hin taane bakka isaan jiran natti agarsiisa. Sammuu isaanii irraan bobeessa jedhaara. Dhugaadha bakka akkasi. Kanaaf laayikii sheerii godhaa. Galatooma.